እባካችሁ ሁላችሁም ለክብር አጨብጭቡለት። ራቼ ተስፋዬ ስለመጣ እናመሰግናለን። የእኛን ጥሪ ቫልዩ አድርጋችሁ አክብራችሁም ስለመጣችሁ የእውነት በጣም እናመሰግናለን። ሙሽራውን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ራቼ ተስፋዬ እና ራቼም እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን እግዚአብሔር ረዳ። እዚሁ ተፈራርመው እዚሁ ተጨባብጠው ከት በያኔት ይላል እያየው ነው። ወጣቱ ራቼ ተስፋዬ በስተመጨረሻም ተጨባብጠው ይለዋወጣሉ ዶክመንቱን። ዋው ኮንግራቹሌሽን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ይናገር እየተባለ ነው። 3,500,000 ብር 3,500,000 አሁን መናገር እችላለሁ። አሁን እኔ ቀድሜ ተናግሬ እኛ እንደዛ አላልምም። ጉያ ሀራ ካና አራቼedhaaf ambasaadarummaa waggaa tokko yenet mallatteessitee jirti. Gammachuun kana caale injira jedhee iyyaadu ashama akka jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamisaati kana geessan ani nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaa qaba. Har'a mooshee shimbir innee dhufnee jirra. jalqabuma viidiyoo kana like subscribe share walii gochuu hin dagatinaa. Egaa har'a waan gammachuu waan sin gammachiisu wayi yeroo hunda waan macaannaqamu waan sammuu keenya canaannaqu finnee dhumnaa arramoo waan xiqqoo hin jira miti gammachuun ani gammade isiniif qoodu fan dhufe. Egaa namni raachee hin beekne hin jira jedhee yaadu. Egaa raachee tasfaayee hin beektu. Egaa dhugaa dubbachuu fi hedduu tokkoon gammadee jedha koongiraa siin jedhee jira. Maaliif namni kana hin gammanne hin jiru jechaadha. Hilma Oromoo keessaa ambasaadarummaa mana yaalaa yenet itti gaafatamummaa waggaa tokkoof miliyoona 3,500,000 jechaadha. Isarratti walii galanii farramamee jira jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na gaddisiise. Waaqayyo gaafa si kaasu sababa qaba sinii galee. Egaa mucaan kun chaalenjii inni darbee namni wallaalee hin jiru dhugaa dubbachuuf rakkina baay'ee keessa darbee jechaadha warroonni raachee beektanii. Egaa raacheen har'a ilmaan Oromoo keessa wanta kanarra ga'uu nuufiyyuu nu xaqqama jechaadha. Maaliif jennaan guyyaa tokko Oromoon tokko achitti yaalamuu danda'a. Carraan warafaa kennuufiyyuu argachuu danda'a jechaadha. Egaa kaleessa mucaan kun haadhaaf abbaa malee guddate jechaadha. Obbolaa dhabee chaalenjiin inni dabarsee dhugaa dubbachuu fi hasmiti jechaadha. Har'ammoo waaqayyo haadhaaf abbaadha sin guddisu, obbolaadha sin guddisu, zariidha sin guddisu jechaadha. Lafa xiqqashuudhaaf rakkina booda warroonni rakkinni qorumsi isinitti baay'atu mucaa kanarraa namni barnoota fudhanne hin jira jedhee na yaadu dhugaa dubbachuu fi ani mucaa kanarraa hedduun baradhe. Maaliif jennaan kaleessa rakkachuu saarraa akka isa gammachiisu obsaan mucaan kun akka inni itti dabarsee seenaa isaa waggaa darbee dura dhageeffatanii intarbuu irratti jechaadha. Egaa ani dhugaa dubbachuuf mucaadhuma kun bashaqatti guddatee rakkinni tokko hin argine si'agoonni laayivii kanarratti karaa tiktookii hedduun isa hordofaa ture. Egaa namni kamuu uffanni waan nama dhoskine hin qabu jechaadha. Hundumti keenya iyyuu rakkina hin dhabnu kan akka saamuu hin jiru jechaadha. Garuu hedduu ammallee guddina kanaa olii gammachuu irratti gammachuu baqa kaleessa boo'ichinni boo'ee rakkinni isa boo'ee inni boo'ee isa gaa baqa kanaan booda gammachuu jechaadha. Ani hedduu tokkoon gammadeef dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadeef hammallee baqa garma walitti waaqayyo si haa milkeessu lafa deemtutti milkaa'essin jedha haadhoo kooyi. Egaa raachuun kanaan dura intervuu ta'e irratti hin beektu nama rakkina guddaa keessatti guddate, nama haadhaaf abbaa malee guddate, nama obbolaa malee guddate, obboleetti isaallee waggaa darbee keessa argate. Dhugaa dubbachuu fi gaafa obboleetti isaa biyya sanirraa dhuftu seemimmaan qabachuu dadhabee maaliif jennaan kophaa isaatii. Namni yaani uggoo akkanatti ilaaltan mucaan kun nama rakkina argeen beekee isinitti fakkaachuu danda'a. Ani mataa kootiin jecha dhugaa dubbachuuf waan rakkina jedhiiti baqa kushukoo hin beektu miti. Kushukoo nama kushukootti guddate garuu rakkina sanuubsee gaafa intervuu san dhaga'u amanuun illee natti ulfaate mimaan illee qabachuu hin dandeenye. Amma immoo guyyuma guyyaadhaan waaqayyo isa gammachiisaa jira jechaadha.
osuma mortuu kanooru inuuraa jedhamtire egaa mucaan kunis chaalenjiin irratti taa'amaa ture hin beektu jechaadha. Egaa Oromoon nuti Oromoon jechaadha. Gaafa namni keenya guddachuuf yookiin wanta eenyu jedhu walirratti duula si karaa sooshaal miidiyaa hin beektu jedhee yaada. Egaa mucaan kun oduu namaa ganda amantaa nama raachuun amantaa isaa osoo maal isin jedhan namni beeku hin jiru jechaadha. Amantaa nama kabajee Amaaraa Tigiree hunda hojii walii galee fataa hidhee jiraata kun dhugaa Waaqayyo jechaadha. Waaqayyo jaalala namaa isiniif haa kennu obboloota koo. Ani hedduun ittiin boone dhugaa Waaqayyo jechaadha. Hedduun gammadee fi ammallee gooftaan si haa gammachiisu sin jedha haadha koo. Ani hedduu tokko si gammadee Waaqayyo gaafa si guddisuudhaaf ka'e haadhaaf abbaarra miti. Obboleeyyan irraan miti. Waaqayyo lafa duwwaatti si guddisuu danda'a jechaadha. Ammallee Waaqayyo si haa milkeessu lafa deemtu hundatti milkaa'e sin jedha. Dhugaa dubbachuu fi aanaan hedduu tokko na gammachiisee ammallee miidiyaa faayidaa guddaa qaba. Beekamtii yoo qabaate karaa baay'eedhaas fayyada. Egaa raachuun akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitanii dhugaa dubbachuuf kaleessa hedduu tokkoon gammadanii gaafa duraa ilkaansa kuni asiin intarfuusaa dhageenyeffadheen ture kaleessa jechaa ilkaan koo cabaa ture isa sirreeffachuudhaaf gara hospitaala ilkaanii kana deeme. Isaan booda ilkaan koo achitti sirreeffachuu eegalee isaan booda walitti dhufeenyi keenya baay'eedhuma siqaa deeme. Booda karaa saniin hojii kana argatee hedduu gammadee jedhee innillee hammallee kaleessarree Oromoo ani Oromootti guyyaa takka hin gaddu. Oromoonis akkanatti gadduun godhaan Oromoodhaaf waada nan gala jedhee ture jechaadha. Akkuma waada galeessa wantoota gurguddaa wantoota Oromoodhaaf hin ta'a jedhee waan Oromoo gammachiisu tokko qabadheen dhufa malee gandaan kutaadhaan amantiidhaan guyyaa takka bakka sanitti nan argitan jedhee dubbate jechaadha. Maarree kunoo dhugaa Waaqayyo arras akkuma kaleessa hin beektu jechaadha raachuu. Ana karaa yeroo geemisaa sanillee yeroo gara ijoolleen jechaadha waanuma xiqqoodhaaf raachuun maara birallee dhaqaa raachuun biyya keessa jira. Akka keenya akka barbaadetti ijoollee wal qoqqooduu yoo ta'an nama hundaaniyyuu walitti dhufa jechaadha. Walitti dhufeenyi isaa immoo waan agas kana qixayyuu nama aarsu miti. Namni egaa nama gaarii godhurraa amma barbaade gaarii yoo gooteyyuu gaarummaan keessaan hin mul'atu. Guyyaa takkitti badaa hojjetteetu mul'ata jechaadha. Raachuunis akkuma nam tokko kaleessa namatti illee dhufaa ture. Egaa biyya keessa jira akkamitti kophaa jiraachuu danda'a. Innis immoo akka barbaadettis immoo akka warraan biraattis immoo dubbachuu hin danda'u jechaadha obboloota koo. Egaa kanatti irratti duulaa turanii maaliif Amaaraa wajjin walitti dhufaa osoo isaan nu qalanii jechaa ture jechaadha. Egaa ammas mana tokko keessa gaafa mana Arabaa keessatti Amaaraa fi Oromoon hojjetan waliigaltee keessa san malee ati Amaaraadha jettanii mana isaanii bahuu hin dandeessan jechaadha. Kunis immoo biyya keessa waan jiruufiyyuu akkasumatti wajjin jiraataa isiniin jira. Obboloota koo ani hedduu tokkoon gammadee ammallee osuma mortuu inoora ammallee Waaqayyo isa caalutti isaa dabarsuun jira. Ilma Oromoo keessa waan kanarra gahuun iyyuu nuufiyyuu faayidaa qaba maqaa keenya jechaadha. Walirratti duuluu deemnee waliif haa gammadu. Warroonni kaleessa illee taartanii jirtan dhugaa Waaqayyo jechaadha. Akkuma kaleessa osoo ormi gadi zaqazaqee arrabsu bakka sanitti hin argamu. Gaafa ajandaa irratti kaasan inni TikTok irraa hin bada jechaadha. Maaliif akka yoon jecha tokko baasee yookiin waan amantaa yookiin waan kutaa yoon dubbadhe nama baay'eetu nama tokko lamarra nama isaan kaanitu natti mufata waan jedhu sooshaal miidiyaa irra hin bada jechaadha. Raachuu hedduu nama amala qabeessa waggaa baay'ee hordofaa ture. Ammallee hedduu tokkoon gammadaa dhugaa Waaqayyo jechaadha. Maaliif kale haadhaaf abbaa dhabuunsa har'aa agama akka isa gammachiise dhugaa Waaqayyo. Namoonni abdii kutan namoonni obbolaan na biran jiran haadhaaf abbaan qabu. Ani umtuuna bukkeen jireetan uumaa keessan bicha abdadhaa isinii jira. Raachuurraa waan baay'ee barate. Namoonni abdii kutan mucaa kanarraa jechaadha. Caammaa xaragaa ture. Bakka wantoonni inni hojjetu isaanii yuutuubii isaarra laaluu dandeessu jechaadha. Anjira jechaadha. Sanirra darbee har'a garuu guyyaa gammachuu ofirra darbee namaaf iyyuu fakkeenya. Kaleessa obsuusa, kaleessa boo'uusa, kaleessa danda'uusa har'a kanuu gammachuu. Warroonni akka isaa kana rakkina baay'ee keessa jirtan warroota haadhaaf abbaa dhabdan warroonni bitaan mirga keessa dhabdanii nama isiniif na'u dhabdan jechaadha.
uumaa keessan bicha yaa waaqayyo yaa uumaa koo situ beeka waan naaf gootu situ beeka jedhaati waaqayyotti gatadha isiniin jedha obboloota koo mira kollee eenyu jechuu hin dandeenya dhugaa waaqayyo hedduu tokkoon gammadee fi raachuu ani baay'een hedduun ajaa'ibsiifadha jechaadha hojii isaa yeroo baay'ee yeroon dabbaramee jiru laayivii isa jala nan deema ture waggaa tokkoon dura jechaadha hedduu tokko itti bu'aara raachuu koo kan kanaa olii si mala koongiraa siin jedhee jira. warroonni akka kooti immoo raachuu ordofaa turtan baga gammadinaa jedhanii isiniin jedha kan kanaa oliitu si mala ammallee waaqayyo lafa deemtu hundatti si haa milkeessu gammadi jiraadhu bara kee muluu gammadi jiraadhu isin jedha haadhoo kooyi nuti obboloonni kee oromoon hundi keenya si jaalanna dhugaa dubbachuu fi mucaa kanarraa waan baay'ee baratu jechaadha obsi maal akka fakkaatu rakkinni maal akka fakkaatu rakkinni sanirra moo darbee har'a kana argu anis carraa kana nan argadha laata jettanii abdii horattu isinii galee innaa akkas isinii jedha obboloota koo baay'ee tokkoon gammadeetuman yaada koo ibsachuudhaaf gara kana dhufee nagaannaa tura baay'ee. Rooni jalqabaa kaastanii agama kanatti na hordofaa jirtan guddaa galatooma kabajamaa isiniin jedha obboloota koo baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa naaf jiraadha viidiyoon biraati amma walitti deebinutu nagaannaa tura.